Akkam jirtan hordoftoota chaanaalii maatii Astaayituu hundinuu bakka jirtanitti nagaa fi salaamtaan teenya isin hawwii jechaa har'a viidiyoo waa'ee intarneetii teekinooloojii ammayyaatiin wal qabatu tokko qabadee isinii dhiyaadheetiin jira. Har'a bilbila keessan irrattis ta'e koompitara keessan irratti waa hundaa fayyadamuu jirtan intarneetiis ta'e bilbila akkamitti intarneetiin addunyaa teenya kan akkamitti akka dalaguun isin hima karaa gabaabaa ta'e tokkoon isin garsiisaa walumaan na daawwadhaa jechaa. Warri Astaayituu sabiskiraayibii godhin sabiskiraayibii godhuudhaan barnoota yuutuubaas ta'e barnoota teekinooloojii ammayyaa kan yeroo amma ce'umsaa irra jiru kanaan wal qabatu argachuudhaaf ol notifikashinii irra godhadhaa jechaa. Haallattumaan gara viidichaatti seennaa. Egaa har'a addunyaan teenya tun teekinooloojiin hedduu ceetee jirti. Kan keessaa wanni walitti hidhu World in one village yeroo ijaamoo keessa jirra. Addunyaan teenya tun ganda tokko keessatti kan ijaamu jiru maaltu kana walitti hidha intarneetiin addunyaa teenya akkamitti akka fayyadamu. Amma fakkeenyaaf biyyoota akka Itoophiyaa keessatti hedduu rakka'u. Akkuma Afrikaattu lowest used warri reerii fayyadaman biitii xiqqaa fayyadamtu Itoophiyaa gaditti hin jirtu. Hedduu nama rakkisaa Itoophiyaa keessatti intarneetii fayyadamuu jiru rakkoo waan kanarra dhaabbatu fa'a. Daataa seenterii jira. Daataa seenterii irraa intarneetiin tun akkamitti akka addunyaa irra facaatu karaa gabaabaa ta'e tokkoon isiniif hima. Innis amma fakkeenyaaf daataa seenteriin iddoo tokkotti wanni namni kun hojjetu hundinuu yuutuubaas ta'e weebsaayitii barbaade irratti wanni hojjetu hundinuu istoor waan ta'u ooti daawunlood gootee seef godhuu baattees daataa seenterii irratti seef ta'e ooma taa'u jala sararii beeka kana. Wanni ati hojjettu jenereeshiniin kee jenereeshinii barbaade ta'u inumatti ba'a inuma harkaasi. Kanaafuu yeroo hojjettan wanni onlaayinii irratti hojjetamu waan daataa seenterii irratti seef ta'uuf weebsaayitii barbaadde irratti hojjedhu seef ta'a onlaayinii bakka takka kuufamee ta'a iddoo tokko keessatti kan taa'u jenereeshiniin kee hadhufuus hanga meeqatti harkuu goon inumaan ollee yeroo hojjettan onlaayinii irratti waan babbareedaa hojjedhaa isiniin ja'a. Egaa daataa seenterii jechuun iddoo itti wanni namni addunyaa kanarra jiru hundinuu hojjetu iddoo tokkotti kan kuufamu achirraa intarneetiin addunyaa kanaattis kan faca'u achirraa iddoo tokko irratti jechuudha. Iddoon san daataa seenterii jedhama. Daataa seenterii irraa karaa saatalaayitiitti maayila 22,000 200 fi 226 meetii tilmaamamu akkasuma fakkaata. Saatalaayitii irraa immoo karaa bilbila yookiin koompitaraatti fayyadamtutti kan faca'u karaa maayilii 44,000 akkasii oliitii deemaa jechuudha daataa seenteriin kun. Achirraa karaa amma fakkeenyaaf namoonni bilbila fayyadamnu koompitara irratti intarneetii illee natti fayyadamtu kan daataa seenterii irraa kallattiin faca'ee addunyaa tana waliin ga'u. Warri ni beektan warri koompitara saayinsii fa'aa barnoota koompitara saayinsii fi riileetidii isaatii wajjin hidhata qabu baratanii faayibar optiks keebila jedhamu jira. Faayibar optiksiin kun galaana keessa garba keessa ceete kan addunyaa tana hunda waliin ga'u intarneeta keebila. Lafa keessa qotamee awwaalamaa jira erga beesii biyyaa fi biyya hedduu immoo garba keessa bishaan keessa kan qaxxaamuree dhufu. Amma fakkeenyaaf yeroo ammaa iddoo sana raashaan to'attee jirtillee yaama yeroo inni addunyaa balleessuuf raashaan karaa gabaabaan san to'attee jirti san balleessuutti taanaa addunyaa tanarraa parsantii 97 iddoo tokko kan intarneetiin addunyaa kanaaf faca'u. Parsantii 97 garba keessa kan faca'u daataa seenterii irraa ka'ee iddoo tokkoon iddoo san to'annoo raashaa jala jirti yaamaati jira. Sanuma faadha. Egaa kan dabalataa karaalee kanneen intarneetiin addunyaa sana kan waliin geessu wanni namni hojjetu hundinuu iddoo tokkotti kan kuufamu wanni daataan irra seef ta'us daataa seenterii kana keessatti akkuma koompitara keenya waan daataa irra qabanne yoo hin USB fileeshii jirutti istooreejii waan danda'e qaba. SSD jedhama. Daataa seenteriin wanni ilmi namaa hojjetu hundinuu addunyaa irratti dhayixeechi irratti kan kuufamu karaa salphaa ta'een kana. Abbaan barbaade yeroo barbaadetti waan onlaayinii irra waan hojjetame offlaayinii osoo hin ta'in wanni onlaayinii irratti hojjetame inuma hin badu takka hojjetamte ol baafte taana ni badeettee inuma hin yaadin
hamtus ta'uu gaariis ta'u iddoo takkatti kan kuufamee taa'u waan gaggaarii jenereeshinii ho'isaniifis waan fuuldura isin boonsaa hojjedhaa isiniin jaan. Kanuma har'aaf viidiyoon keenya hanga yerootti aan walitti deebinutti yeroo gaarii nagaan turaan isiniin jaan. Akka garuu warri subscribe YouTube channel keenyan godhin maaliif subscribe olii godhuun akkoo nama miidhuu YouTube irratti akka TikTokitti yookiin kafaltiin barbaadu subscribe like share olii gootee wal bira kunnaan baay'ee barbaachisaadha. Anama fakkeenyaaf kanaan boodatti namni subscribe YouTube channel kiyya godhee all notification irra kaatee yeroo nama viidiyoo gadhiisutti dafee komentii naa barreesse allattumaan subscribera koompitara 3 fi bilbila 2 qaba. Koompitara 3ninis akkaawuntii 3 qaba. Bilbila 2ninis akkaawuntii 2 qaba. Waliin 5 pin godhee jiratti karaa gabaabaa ta'een subscribera 5 dabala. Abbaa barbaade haa ta'u dafee YouTube viidiyoon inni gadhiisu like godhee comment goonaan komentum dura naa dhufteen qabadhan jiratti pinin godha. Achiin booda namni dhufus ni qabata karaa gabaabaa ta'een wal guddisuu jechuun kanuma. Subscribe like share naa godhaan isin warreen viidiyoo keenya yeroo nuti gadhiifnu hunda arku hundinuu kana har'aaf kanuma yeroo gaarii nagaan tura.